Kama mai sagalina ka fi diddi madani abban gada kun baye jarra kan duwa sinin jedhan nan wada gawda male dubina su gawun qabdu nan le wala jesun qabdu re tala taruma ha godu jibbata duma ha godu garu wala man arge arras wana madras nundu tijur warri motummatis warri abawotis nu sobajiru isin sobajiru warri abawati gada tille sobajiru sosob billen inta usobne len ta dugas ninja dubbi kan sirrin keessa be ka kuma be ro daddat yetti wani dr alamun kases dugar raga bo hinjira wani bo daud yanis dugar raga bo hinjira sobni fa fakkeessa nani qubetti qabu dandawlen jira amma san kes demun baye barbaisan atten fakkato wani an oromo dimu barbadu hal lamma kun waan hedduun nama qaanessu waan addunyaa nutti kobalchiisaa jiru waan qabsoo ummata kanaa gadhiqqeesse waan ce'umsa kana gufachiisaa jirudha jechuudha. Warri abbootii gadaa sossobuu yoo dhiiftan warri dhaabbota lamaanillee sobuu yoo dhiiftani furmaanni an akka ilma Oromoo tokkotti akka nama dubbii kana sirriitti beekutti akka abaa'oo keessa dhalatee oppidoo jalatti guddateetti isinitti himu jira. Kunis abbootii gadaa waan gootan isinitti himuwan isin gorsuu akka ilma keessanitti obbo Daawudiin ajaja dabarsii waraanni haa galu jedha asumatti waadaa seensisa. Homa akkuma narreefu jedhetti wanni inni tarreesse komiin inni tarreesse hedduun dhugaa qaba. Komiin tarreesse sun garuu waraana kana galchuu waan isa dhoorguu miti jechuudha. Ana ajajoota waraana bakka adda addaa jiran kallattiin qunnamee dubbisee jira. Akkuma miidiyaatti yanitti dhuunfanis kan jedhan dhaabni kun ajaja yoo ka dabarsu taate nu guyyaa barumtaa mooratti galuudhaaf qophiidhaa jedhanii jiran jechuudha. Hogganoota jaarmaa kana keessa jiranis hedduu isaanii dubbisee jira. Kana kan muruu danda'u amma homaa wanni irratti hulluun jiru namoonni cinaa jiru hangafa kiyya nama abbaa kiyyaa obbo Daawud Ibsaati gara isaaniitiin. Kana irraan qabina sababalleen tuulina yoo dhugaadhaaf Oromoof qabsoofnaa biyya kana ceesifnaa jaallannu biraa kufansan gatii itti goona kan jedhan taate obbo Daawud Ibsaa ardhuma labsa dabarsuudhaan waraanni akka galu gochuu gara isaaniitiin. Gama warra ODP'tiinis qulqulluu of fakkeessanii dhiyaachuun soba. Gaafa duraa gaafa Eertiraa deemuu turan keessan ture quban qaba. Qaamni sadaffaa biraan barbaachisu Oromoo jidduutti abbootii gadaa qabadhaa deemaa jennaan abbootii gadaa dhiisanii gadeeman isaanii. Lama erga dhaabni kunis galee jidduutti abbootiin gadaa fi hayyoonni rakkoon akkanaa akkan uumamneef Oromoo jidduutti waliigalteen akka uumamuuf waltajjii qopheessanii turan. Waltajjii san kan fashalse abbaa gadaa waajjiratti yaamee kan doorsise nu warra gargaares kan doorsise abbootii qabeenyaa gargaares doorsisaa turan warri mootummaatilleen. Sanii asis yeroo manguddoon gara Wallaggaa deeman osoo manguddoon nama dubbisuu deeman bira hin gahin manguddoon deebi'a isin fixu jedhanii sodaachisaa turan. Erga manguddoon achi ga'aniin kijiba miidiyaadhaan dabarsanii manguddoon tumamtee saamamtee jechaa turan. Isinitti immoo Oromoo mootummaa kana keessa araarri Oromoo keessa akka hin buune ka barbaadu sirna haaromsaa amma deemu kana keessa kan jiru wayyaareef dalagaaf shayxana biraatiifuu kan hin beeyne jira jechuu. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galu'an waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata obbo Daawud Faatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaniin lafa keetti keessaa ba'uu dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu. Akki goonu Oromoo dubbiin dheeressinu hin tuttuullu dhugaa walitti himnee addaan galla. Ji'a 8 yeroo kanatti silaan warra filannoof qophoofna. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hambifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsinatti hojjenna. Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. Warri mootummalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin nu dha'uuf keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi bahe
namni na bira jiru kun ajajaa waraana turan jechuudha. Hedduu warri as keessa jiru obbo Dhugaasaa dabalatee waraana turan jechuudha. Ijoollee irra jiran kan qofa miti. Warra jiran kana kabajaa isaanii malu itti godhanii mooraatti galchanii leenjiin barbaachisaa kennameefi waraanni kun humna nageenya Oromiyaatti akka makamu akkuma gaafa duraa walii galan ammas waadaa san haaromsuu qaban. Kanuma ka ta'uu qabu jaran. Kana alatti abbootii gadaa manguddoo Oromoo ija keessa irraa hambisa. Ani isinitti himu ani nan beeka jara kana isintu sirriitti hin beekne. Abaa'oo keessatti hin daladhe nan beeka hunda isaanii. Oppidiyoon mataa keessa natumaa turte nan beeka hunda isaanii. Sirriittan isaan beeka. Wajjiin hojjedhes isaan gara fuulduratti baasuu irratti illee wajjiin hojjedhes dhugaan jiru jarri kun walamanaan turre. Iccitii tokko isinitti himu nu asii jaarsummaa jenne handaara keessa deemna. Asii walitti isa hin qabna. Obbo Daawud Faan Harargeetti osoo nafin mooraa waraanaa bananii leenjisaa turan. Dhugaan kana ka jiru. Akkuma torbaan darbeetti illee dhaqee dubbiseetiin ture. Jarri kunilleen asii araara jechaa asii nu sossobaa waraana isaanis cinaa Somaaliyaa irraa kaasanii cinaa Eertiraa irraa kaasanii Wallagga galchaa turanii jechuudha. Har'a ummanni Wallagga ummanni akkasi qabsaa ture suni halkan warri Obbo Daawud Ibsaa guyyaa warri Alamuu Simee ummata shoorar keessaa jiran. Okay? Kanaaf dubbii irra hin qaqqabnu. Obbo Daawud kabajaa guddaa wajjin sababa ati tarreessite waraanni kun mooratti galee dhaayama yoo jette wajji dhaayamna dhayinee mooraa san keessatti shakkiin akkasii yoo biraa taate sababni ta'uu hin danda'u. Dhimma nadhii gammadaa yoo taate si qofarraa miti abaa'oo qofarraa miti ummata Oromootirraa badanii wajjin qabsoofne bakka isaan bu'an agarsiifna jechuudha. Roorroo bifa adda addaatiin jiraattu yoo taate sababa 19 tarreessan sa yoo ta'u taate hubadha biyya kanatti hin ceene yoo ka jedhu taate dhaabni tokko keessaa harcee ta'uu hin danda'u. Isi wajjin qabsoofna. Garuu wanni waliin sobne immoo jira. Hamma waraanni sun daggala jirutti asii isin gargaarullee hin dandeenyu isin asitti wajjin mari'achaa waraanni keessan achi wal dha'uu hin danda'u jechuudha. Kabira namuu ka beekuu qabu. Mootummaan amma jiru ka ODP ti jaalannis jibbines. Amaanaan ce'umsa kanaa ka kenname Abiyyi Ahmaditti Lammaa Magarsaatitti. Kana ka beekamuu qabu. Mootummaan lamaa miti kan jiru mootummaan tokkicha. Mootummaan kun rakkoo yoo qabaate hin gorsina itti iyyina abbootii gadaatti himanna yoo didan akka barnetti karaa itti cufne hiriira itti baane likki itti galchina malee qawween ittiin deemnu jechuudha. Kanaaf abbootii gadaa dubbii haa gabaabsinu. Dubbiin gabaabsu wayya. Waan gootanii hin yaadallee nurraa fuutanii qalbillee nu hirina wallee nu lolchiisina gahe waan gootan jara nu gaafadha. Daawud Ibsaatiin gadi bahee har'a isin duratti har'arraa kaasee lolli haa dhaabatu har'arraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo ajajni itti kennamee jira mooratti haa galuu haa jedhu. Jarri kana yoo ka godhu taate yoo jara amanuu baate anaa fi Bayyanaa Sanbatoo manguddoo biraa dabalannee waraana kana bira dhaabannee mooratti galchinee waan barbaachisu hin goona. Kana achitti yeroon walgayii teenye yeroollee of biraa qusosnee ummata keenya shawwadaa jirra. Hundi keenya tibba darbe obbolummaa bira dhaynee waliin mari'annee paartileen kun walitti dhufan jennee paartii 14 asii finnee tokkummaa jennee ummata keenya harka dhoofsifnee torban osoo hin gahin qalbii cabsine. Torban osoo hin gahin wanni lafa keenya sun hagarraa paartileen sun walitti dhufanii hin jaaramne jechuudha. Kanaafi ofis sobne walis sossobaa hin deemnu. Obbo Daawud labsa dabarsi waraanni haa galu isinilleen hattuu fi warra shayxaana ta'e nama lolchiisu ka olola gandummaa fi naannummaa mootummaa Oromiyaa keessa galchee isin bira taa'ee ummata Oromootirratti gandummaa labsu murnummaa labsu ummata keenya addaan kokkootu of keessaa baasa kana godha. Kana yoo ka gootan taate karaan hin dhufa yookaan immoo callisne yoo kadi sobaa oollu taate of sossobaa biyya tanas kokkofalchiisatuma qiletti galchuuf deemna. Kanuma jechuu barbaada. Noof oolcha galtooma.